barsiisaadha mitiisi. Yoo nu fuudhuuftee salaanni kun akkamitti si harkaa rabbiin akkamitti hin qeeballe. Amma gaaffii gaatte deebistaa sana sii deebisna booddee. Quraana jedhaa bar. Dubartiin immoo yoo qaxxaamurte ammas fudhatama. Jala taa'iti sitti ma deebi'a gaaffii mana gaafatteef. Islaamummaani shinti beetii dhaqxee xiraan kee rabbi fuulduraan dhaabattu dhuufuu dhuufaa rabbi fuulduraan dhaabbatamu nu biratti. Akka keessan miti jalaan dhuufaa gaaraan waaqa kon jedhamu nu biratti. Isa kana barbaadde taanaa sirriitti masirri dhaggeeffadhu. Fincaan urgufataa waaqa kon jedhani surreetta urgufataa deebisataa. Nam tokko dubbannaa jala ta'e taaptaap goota. Cufadhu taa'e taaptaap goota jala nam tokko dubbatiin caal jedhe. Dhimma bee cufadhu. Baaki zimma jedhi maal jechuudhaan dubbatiin jala taa'e gosh akka jala taa'e. Siigalee dubartiin katee ishii ciisti fincaa fincooftee achiin utuun urgufatiin isheen illee akka dhiiraallee urgufachuu hin dandeessu. Isa fincaa ishee si fincaa waaqa koo jette siite. Tole akkasitti waaqa fuulduraan dhaabbatamu. Dhuufaa waaqayyo fuulduraan dhaabbannuti qulqulluu keenya la. Siigalee qulqulluu dhalanne qulqulluu keenyatu rabbi fuuldura dhiqatee dhaabbata sir'aata qaba sir'aati yaallee እምነት ነው. Mee abiyyi fuuldura dhaqxee dhuufaa dhaabbata. Ati waaqayyo keessa naanta haga abiyyuun goosin biratti. Hamma namaa firdi beetuun kan aydarsim እናንተ ጋር waaqni keessan kabajaan qabdaniif. Siigalee waaqa kabajaa qabnuufi rabbi akkasii qulqulloofnee isa fuuldura dhaabbanna dhiqannee bareennee rabbii keenyatti maaliif jennaan rabbiin ofii isaa bareedaadha bareedaa jaallata nuun jedha bareedaadha bareedaa jaallata qulqulluudha qulqulluu jaallata rabbiin keessaa irra kee qulqulleeffattee fuuldura dhaabbatta malee dhuufaadha walitti xireessaadha asiin nukurin dhuufaa inni kun funyaan qabata eenyu kadhata gaasi kunoon dhuufaa kunuma funyaan qabata akka jettetti waldaa keessa waliin dhuufaa wal xireessaa akkasitti ni galisi waaqa kadhattan nu biratti akkasin jiru masiinni keenya qulqulluu otoo waliin cinqiin otoo tokko itti xiraayuu utaalloo walitti dhuufuudhaan utaalloo achi keessatti sin fixasiniin erga fiddee sirriitti isinitti masirri dhaggeeffadha nama nagaa gaafa nutti baatan nagaan isin dhorka tole waldaa keessaa beeta kiristaanii keessa namni hammi kun walitti namee walitti dhuufu achi keessatti utaalloodhaan qabamtanii yaatu keessaa jechuudha akka keessanitti nuti immoo dhiqannee seennemi akka dhiqannee achi keessaa baana abbaan barbaade inni makiinaa qabu makiinaa isaa keessatti inni jaartii qabu jaartii isaa biratti inni mana qabu mana isaa biratti waan godhatu godhata malee akka keessan funyaan wal xireessinee uffanni wal xiraayee achi keessaan baanu tole alhamdulillah amantii bareedaa rabbi nuu kenna ittiin boonna malee qulqullinaan dhufee namni akka beeni qoshaachaatee waaqayyo fuuldura dhaabbachuu deedee dhufee zarraaf ilaalinte maal na dhibee hin jiraan kee funaan na dhaachi jala taa'e waaqa kee bira maal na dhibeenaan walitti dhuufaa miti hagaayyuu taa'e maal na dhibeenaan waaqayyo keenya hagaayyuun fudhatannaan hagaa taa'e maal na dhibee waldaa kee keessa garuu waaqa qulqulluu waan qulqulluu jaallatu akkamittiin qulqullooftee fuuldura dhaabbatta ayibbaalim keessaarra kee qulqulleeffattee dhaabbatta minaa gabbaany waaqni keessaa takabballaan hagaa taa'e fuuldura shinti beetiyyuu keetti hojjedhaa kan waldaa keetti minaa gabbaanenya nun galchu akkam namni qulqullina eeggattu dhufee dubbata eebaa idallaminte harama miti kun eebii jechuu beektaa eebii jechuun akka keenyatti nawurno namni nama keessatti qulqullina eegganne nama miti hatta namni nama keessatti dhuufuunu eebiidha nawuriidha akkam dhuufuu dide jettaa yaakee as keessa teessee dhuufi nu dhaggeessisi gaa fasaam as kee dhuufi gaa ammaa sitti kolfine asirraa si arranna barsiisaa fasaami waaqa fuulduratti dhuufa illee nyaalinte qulqulloofnee gadhaqne qulqulloofnee rabbi keenya biraatii baana nuti tole seera sir'aata qaba tole waaqa fuuldura gaafa dhaabbattu seera kee eeggattee guuttatteeti akkasumatti wal xireessaan dhaabbatan waaqa bira dhuufuu kee fuunfattamoo waaqayyo kadhatta qateeshiniin kee lama ta'a dhuufuun montiraa qalbiin kee yuddomee qaxxartama moo namni duubaan na baqataa jira na baqataa jiru waan be'e nu naasofsiisidha namni ni funyaasaa qabataa rama qabataa jiru jettee naga jettee waaqayyo gooftaa Yesuus Kiristoos galanni siif haa ta'u jechaa xarr naa gootu ለምን አልፈሳም ለእንደ እየለመነ ምን ማለት ነው inni si duuba akkamittiin gaafu dhuufuu kee dhaggeeffatamoo waaqayyo kadhata tu wallaahi alazim min ayna ሰዎች ናቸው ግን akkamittiin qulqullina eegganna jedhee dubbata namni lammata waan akkasii dhuftee dubbanna wallaahi akkatti isin quncisaan waa'ee qulqullinaaf ta'inaa seenaa islaama biratti qoshaashinnatiin hojjetu achumatti maal na dhibe waaqa dhuufaa sirraa taqabbalu qabaannaa dhaqi dhuufi hunduratti hin dhuufisin hin jennan kan itti dhuufan seexanatti malee namatti waaqayyo fuuldura dhaabate hin dhuufani seexanatti dhuufu tole inni akka waaqayyo bira qulqullooftee dhaabbanne seexana fuuldura qulqullooftee dhaabbachuu fire miicattee dhiqattee dhuufuu keessa ati jaa qabattee miti kan masraa beetii keessa teessoti
ati jaadhu fuukee qabattee masraa beetii iyyuu jechuudha waaqayyo fuuldura daqiiqaa 5 dhuufu malee dhaabbachuu si cinqee ilmaan seexaanaati kan akkas ta'u daqiiqaa 5 qulqullaa rabbi fuuldura dhaabbadhu ilmaan seexaanaati malee ilmi rabbi ilmi waaqayyo fuuldura qulqullaa daqiiqaa 5 salaata dhaabbachuudhaaf wanni isa cinquu qabu akkamiin qulqullaa waaqayyo bira dhaabbadha ileenyaan inde xuraa'ee dhaabbadhu minaa gabbaadha kanaafu namni dhufee waa'ee kanaa dubbatu namichuma sanaan dubbii kaasa karaa amantiitti dhuftee dubban akka amantiitti isinitti hima akka nama dhuunfaatti miti akka amantiitti dubbanna akka amantii isinitti hima akka dhuunfaatti isinitti himna nuun tuqiinaa karaa qulqullummaa tole nuun tuqiinaa ilkaan malee baaqilaa hudduu malee surreedhe ofii qulqullina qabdan qulqullina namaa waaqan qabdan waaqa namaa xiqqeessu isa qabuutu kan namaa xiqqeessa bara nama harree qabuutu gaangee namaa tuffata yellam ka hullum tole likkii himuu wallaalle nuti obsa wayyaa dhiisaa jenne malee ምን ዳለ አመት ትንፋሻለ ለምን ሲራን ጋፈት ዙራና ዌልካም እንበርባዱ ጀናን ጀለቴ ስታፕ ጎታ ማነ ከይቶ ሰኔ ቆባከትስ ነረብሱ ወላነ ዲሱ ወይ ወልራ በረቹ ወይ እንዴት ማለ ነምን ሻን ከኑ ፌስ ኖርዶም ነስረጥርት ያፋን በኑ በርባዳ እንዴ ህዝብን ሰከኛ ነገፈታ ማለስ ነገፈቱ ገዲቡስ ነው በርባዳ ወጀነ ኑንገሩ እንዲህ አይነት ባለጌ አይደለንም መነበነኔ ዋይ አመንቲ ራስ ጋፈነ ስራ በረኔ አትስ ኑራ በረት ተጀነ ማለ ነማ አረብሱ ዳፍን ዱፍነ ነው ነመን አረብሱ ነው እሺ ቆይ ከነ ስሪቱ በዳ ማለ ባከቻኒ ድገተን ጥሮፍቶ ጥሮፍቲ ካስተኒ ባታ አና እንዳረ እንዱ አረብሳ ራቆ ቀቡ ጀት ሲም አሪቆይ አመንቲ መከኝ አረብሲን ማል ባከሬ ማሐድ ወዳ ስራ ጋፈቱ ዴቢን አርገታ ኢቲ ዋ ሰደቃ ከረተኒ ማለት